rafa shawade badu figa jedhe amma ina shakki beeta wata bajaru jaalali sana mo'e jaalala keessatti of agartee bakka cabsee nagal ijoollee wajjin nalanne wajjin tokko baay'ee wajjin baranne wajjin amman jiru ijoollee baay'ee garuu jechuudha kan akka mucaa kanaa na keessatti xalafamee jiru hin jiru. Ela dhugaan sitti haasa'a halkanis yeroo rafu na dura deema yeroo nyaata nyaadhu na dura deema addunyaa kana ijjigaayiif waagoo na utuu namni naan jedhe carraa kanaanii buchoo qofan dabarsa. Baay'een jaalladha. Kanaaf waan nama ittiin tilmaamu hin qabu jechuudha. Innoo jaalala isaa akkamitti siif ibsaa hariiroon isin gidduu jiru yeroo ammaa kana maal? Hariiroon amma yeroo amma nu gidduu jiru namni nu gidduu galee jira. Irraa of qusatan maleessa namni nu gidduu galee jira. Obbolaa durbaas haa ta'u obbolaa dhiiraas. Maatiin Lakki alagaa uummadha. hiriyootimti. Silkii kan nama dhibee kan hin himne piroofaayilii FB koo yeroo silkiin bitanne tashiin bitanneen yeroo sana baruma 2016 kana keessa dhiyoon bitan. Nagaa baraarri waaqessaniif waa'eetu hordoftoota akkam jirtu nagaa keessan himte nagaa kun jira galata waaqayyoo ta'u baga nagaa naa taatan isiniin jedha yeroonni mana koo fi haarawaa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kootti dabalama yeroonni mana koo fi haarawaa hin taane dura wal faana jiru immoo sheer laayik koomentii gochuudhaan akkuma kanaan dura na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Waan kana gootaniif immoo naaf galatooma. Xiqqoo isheedha dhugaa rabbiin itti tolaa xiqqoo na dhukkubaa jira mataan baay'ee na dhukkubaara. Taalollee na qabee jira jechuudha garuu yaada kana dabarfachuu waan hin barbaaduuf sababiin isaa namoonni baay'een yaada akka kanaa keessatti qabamanii waan jiraniif jechuudha. Innis immoo maali jettanii yoo yaaddanii akkuma argaa jiru jechuudha. Suuraa obboleettii keenya Ijjigaayyoo fi viidiyoo isheenii OBM irratti OBM immoo ONM hin beeku dhugaan waliinsa isa irratti kan isheen dubbatte sana olii gadi oofaa jira jechuudha. Namni hundumtuu inni jaalala dhugaa nama jaalatus inni jaalala dhugaa hin qabnes inni siruma immoo jaalalli maaluma akka ta'e iyyuu hin beekne iyyuu jechuudha. Suuraa mucattii kanaa fi viidiyoo mucattii kanaa olii gadi oofaa jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni kamiyyuu nama ta'ee erga jiraate dhiiras ta'u shamarranis jaalatamuu fi jaalachuun inuma jira jechuudha. Garuu namni tokko akkuma gaafa jaalalli jiru akkuma gaafa walitti dhufanii wal haasofsiisanii walitti siqanii wal faana dubbatanii wajjin deemaa akkuma turamu jechuudha. Akkasumallee jaalalli isaanii gidduutti rakkoon tokko uumame akkuma amma isheen jettu kana namoonni gidduu galaniis ta'uu danda'a adda bahuu hin danda'a jechuudha. Namni kamiyyuu nama ta'ee lafa kanarra kan jiraate immoo nyaateen dhuga fedhii qaba waan ta'eef nama hin jaalata jechuudha. Saniif iyyuu mucayyoon kun jaalattee namni immoo gidduu keenya galee kan jettu jechuudha. Amma isheen hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattanii mucaama isa duraa sana akka ta'edha kan isheen dubbattu jechuudha. Mucaama isarree dura wajjin turanii mucaa daa'essee illee mucaan ishee harkaa deemee isaaniidha jechuudha kan mucattiin sun dubbataa jirtu. Garuu namni tokko ergi jaalala sana keessatti rakkoon uumame namni sun erga nama sana hin barbaadu ta'e bakka wanti gochuu qaban tokko sammuu ofii nagaa jiraachuudhaaf nama sana ofirraa fageessuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka suuraa kanneen akka viidiyoolee kan waliin yoo qabaatan jechuudha. Jechuun viidiyoo amma fakkeenyaaf namoonni yeroo wajjin ta'an faarfannaa irratti waraabuu danda'u yaada tokko tokko yeroo haasa'anii hin beekamu jechuudha. Waan akkanaaf ofirraa fageessuu qabdi jechuudha. Mucayyoon kun namoonni baay'een irratti duulu malee namni ishee gorsu amma kanatti waan jiru irratti hin fakkaatu jechuudha. Mucayyoon kun jalqaballee yeroo isheen garaatti baattellee mucayyoo kana gatee bade jechuudha. Gurbaan kun gaafa miidiyaa garaagaraa irratti ba'ee suuraan isaa oliin gadi bittinna ummooti dhaqee mana hospitaalatti bira ture.
gaafa garuu mucaan ishee harkaatti deemu amma kun akka inni bilbila jalaa cufatedha jechuudha kan isheen haasoftu. Ani garuu haasaa jalqabaa irratti ammallee nama biraa jaalatteetu miidhama keessatti kufte natti fakkaate. Garuu hanga dhuma walakkaa isaatii gaafa dhaggeeffadhu mucaama sana akka ta'e naa galee jechuudha. Namni tokko ergi baqa namarraa fagaatee ergi nama wajjin jiraachuu hin barbaanne kadhachuu miti, irraa fagaachuudha baqa. Maaliif iyyuu yoo gaafa namni tokko itti deddeebi'ee waa'ee nama sanaa qofa haasa'ee waa'ee nama sanaa qofa gaafa yaade namni sun of tuulallee jechuudha. Akkuma amma isheen jette kana bilbila narraa cufatee jira, bilbilallee kan biraa jijjiirrateera. Akkuma jette kana namoonni jaalala keessatti nama takka irraati fagaachuu barbaade itti deddeebi'anii kadhatu yoo ta'e, itti deddeebi'anii waa'ee nama sanaa namootatti waa'ee nama sanaa ofii isaanis yoggaa ta'anis karaa garaagaraatiin akkuma isheen jette kana walaloo fa'aa walaleessaa fi kana jechaa turte. Kun hin barbaachisu. Maaliif akkuma wal jaalatanitti amma wal jibban walirraa adda waan ta'eef isheenis dagachuu qabdi. Namoonni baay'een yaada kana keessa kan isaan jiran jechuudha. Ijoolleen baay'een biyya keessas haa ta'u biyya ormaa keessas haa ta'u nama jaalatanii kan namni sun gaafa yaadan irraa fagaatu waa'ee nama sanaa qofa yaadanii nama sana malee akka namni biraan lafa kanarra hin jirretti yaadu jechuudha. No garuu jireenya ofii jiraachuudhaaf nama sana dagachuu barbaachisaadha. Ofii sammuu nagaatti jiraachuudhaaf jireenya gara fuulduraa akka jiru itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko gaafa miidhamee jiru akka miidhama sanarraa barachuu qaba. Namoonni baay'een deddeebisanii maaliif miidhamu beektu? Miidhama gaafa jalqaba baratan miidhama sanarraa hin baratanii deebi'anii ammallee fakkeenyaaf namni tokko jaalala keessatti jalqaba miidhameera, jaalala keessatti kufeetu achitti namni nama sana jaalate shamarranis haa ta'u dhiiras namni sun immoo dhiisee deeme yookaan dhiistee deemte haa jennu jechuudha. Isa sanarraa hin baratan. Maaliif akkuma nama isa duraa jaalatan sanatti ammallee deebisanii gaafa nama jaalatan laphee isaanii guutuudhaan akka miidhamanitti nama jaalatu. Kun immoo barbaachisaa miti. Isa duraarraa barachuu qabama. Namni tokko gaafa jalqaba miidhame kana ani maal godheetaniin kana miidhame akka lammata hin miidhamneef immoo maal gochuun qaba jedhanii itti yaaduun barbaachisaadha jechuun. Nama tokkoon fakkeenyaaf yoo jaallatan inni duraa deemeera, amma fakkeenyaaf nama kan biraa yoo jaallatanii nama sana immoo jechuudha akka isa duraa sanatti gadi fageessanii keessa ofii dhuunfachiisanii nama sana jaallachuu miti, nama isa biraa dhufe sana jechuudha. Maaliif isa duraarra miidhame arge waan ta'eef akkamitti akka isa kanarraa immoo baraaramu jedhanii itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Namoonni baay'een kana keessatti rakkachaadha kan isaan jiranii. Sababiin isaayyuu miidhama isaaniirraa barachaa hin jiranii, barachuus hin danda'anii jechuudha. Nama sammuu isaa gara fuulduraa yaadu, kaayyoo gara fuulduraa qabutu kana yaada jechuudha. Saniif iyyuuti amma mucayyoon kun osoo akkuma namichi kun ergi amma fakkeenyaaf jechuudha amma waan isheen haasa'aa jirtu anillee mucaasaa sana qabadhee naa guddatee isaanillee itti obseellee maqaa ittiin dhaama je'een ture, mucaan sunillee na jalaa boqote jetteeti kan isheen boossu akkuma argaa jirtan jechuudha. Bakka ergi mucaan ishees ergi nafnee fi abbaa manaa ishees ergi dhiisee deeme bilbila ergirraa cufate bakka dhiisuudha. Baay'ee nama sana dagachuudha. Akkasuma bilbila isaa suuraa isaa ofirraa balleessuu qabdi jechuudha. Dileetii ofirraa gochuu qabdi. Bakka nama sanayyuu sammuu ishee keessaa balleessuun isheerra jiraata jechuudha. Maaliif namni kun isheen kana biraan isheen jechuun qaama hir'uu yookaan jedhamu akka namni tokko bakka sammuu yaadu yoo qabaate gahaadha jechuudha. Isheen qaama hir'uu hin jedhamtu. Hojjaama isheetu gabaabaadha malee jechuudha. Saniif iyyuu osoo bal'iftee yaaddee osoo nama sana dagachuudhaaf yaadde salphaatti dagatti dhugaa rabbii jechuudha.
rabbiin isheef halaafisu dhugaa rabbii hedduu ulfaata jaalala keessa tanga kana miidhamu jechuun nama dhimma ishee hin qabne nama bilbila irraa cufatu nama callisee bakkeet ishee gate deemeef hamma kana dhiphattee hamma kana gadduun hamma kana miidhamuun ishee irra hin jiraatu ture namni nama kadhate osoo isheen karaa miidiyaa kanaan sin jaaladha jetteetu kan isheen dhaamsa ishee dabarfattu jechuudha. Isheen jaalattuyyuu namni sun laphee isaa keessaa ishee baasee jira hin jaalatu. Durumaan iyyuu namichi suni yookaan hin beeku yeroo irratti dabarfachuu dhufe ta'uu danda'a yookaan immoo dhuguma jaalatee dhufe namnis gargar isaan baasee ta'uu danda'a. Kana waaqayyo bichaa beeka namni beeku hin jiru jechuudha. Saniif iyyuu maal gochuu qabdi yoo waaqayyo ishee gorse jechuudha. Yoo waaqayyo sammuu ishee bane nama kana dagachuu akka dandeessu namoonni dhiyaata yoo jiraatan ishee gorsanii akka isheen isa dagatuudhaaf suura isaa akka isheen balleessitu isheetti himu qabu jechuudha. Maaliif nama tokko bakka hin jaalatta ergini deeme waan gootu hin qabdu jechuudha. Waan gootu hin qabdu ergi deeme ergini si jaalatu ta'e jaalalli giddii miti. Jaalala jaalalaan bitu malee jaalala humnaan hin bitamu jechuudha. Isheen amma yoo naa deebitee akka duraatti si jaaladha yoo deebi'u baatte immoo suura kee maxxansatte kuni furmaata hin ta'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni akka kiyyatti furmaata ta'a jee hin yaadu ani namoonni baay'een ani waan hin taajjabe kana jechuudha. Baay'een qaba waa'ee kana jaalalaa kana ijoolleen maal godhu seetanii miidiyaa garaagaraa fayyadamna keessumaa miidiyaan feesbuukaa kana irratti akkasuma tiiktookiin illee dhiyoo kana yoo dhufeyyuu jechuudha. Tiiktookiitiin wal fuudhu feesbuukiitiin wal fuudhu achi osoo gaafa duraa sani gaafa wal jaalatan gaafa walitti dhufan sanii nuti yookaan miidiyaa kanatti fidanii beeksifanne jechuudha. Garuu gaafa adda ba'an maal godhu osoon akkasii ta'uu osoo narraa nyaattu osoo akkasii godhuun nagattee deemtee suuraa namaa fuudhanii gadi galabbatu. Kun dhugaa rabbii fafa guddaa nama sanan taajjaba fakkaatanii ofii isaanii of xiqqeessaa jiru namoonni akkas godhan jechuudha. Dhugaa rabbiin baay'ee keessuma namoota hiriyaa yookaan jaalallee isaanii gaafa duraa gaafa wajjin jiran istooriin isaanii piroofaayilii isaanii wanti isaan qofa jechuudha. Jaalallee isaanii qofa isarra darbaniiyyuu maayii koo lubbuu koo maaloo koo wanta koo jechaa oolu jechuudhaan haa jedhan. Isaan immoo gaafa wal lolan immoo jechuudha. Gaafa wal lolan immoo mataan gadi wal dhaabanii suura isaanii gadi gombisanii ati akkas turtee ani akkasii gochaan ture ati nama akkasii turte namarraa hin eegamu waan akkasii jechuudha. Jaalala keessatti ergi jaalatte ati garaa kee qulqulluu jaalatte taanaan namni sun haa deemu kalas ati sirraati wanti barbaadamu tokko hin jiru jechuudha. Namni suni waan si miidhe deeme sanii fi waan godhe hundumaaf iyyuu itti gaafatama jechuudha namni sun. Nama gaafa jaalattan miidiyaa irratti ol baastanii hin arrabsiina. Dhugaa rabbii jechuudha. Namoota baay'een argee namoota hiriyaa isaanii arrabsan hamma dhugaa rabbii hamma maatii isaanii ga'anitti arrabsanii jechuudha. Haadha hiriyaa isaanii sanallee kan arrabsan dhugaa rabbii namoota baay'een arge. Garuu kun namarraa hin eegamu. Maaliif isaan lamaantu wal jaalate waan ta'eef haati isaa arrabsamuu qabdu haati ishee arrabsamuu qabdu. Maaliif iyyuu jaalalatu walitti isaan fidee ergi wal jibbanii immoo gargar ba'an bakka hin dhiisanii maaliif wal arrabsu maaliif wal ceebba'u. Dhugaa rabbii anna aarsa namoonni akkasii darbee immoo maal jedhu namoonni hiriyaa isaanii wajjin gaafa wal dhabanii jechoota mammaaksa tokko tokko fayyadamu jechuudha. Dhugaa rabbii waan baay'ee jedhu haa ta'u jennaanii harree qallee haa ta'uu dinnaan immoo harree ganneefaa waan akkasiifaa mammaaksa fayyadamu jechuudha. Kuni
gaarii natti hin fakkaatu anatti dhugaa waaqa gaarii natti hin fakkaatu bakka waan ergi waliif hin taane ergi yaadaa walii galuu dadhabanii bakka dhiisudha duunyaamatti callisaniima dhiisanii biraa deemudha jechuudha waan akkasii na kana fakkaata namoonni yaada akkasii keessa jirtanii maal gootu isinitti fakkaate namni tokko gaafa hiriyaa keessan ture isin dhiisee immoo deeme jechuudha maal gootu yaada keessan keessaa balleessuuf yaada namni san maaliif namni suni yaadni isaa bakka biraatti qabamee jira yookaan nama biraa jaalate ta'uu danda'a bakka hin beekamu yaada namaa keessa wanti jiru hin beekamu waan ta'eef iyyuu isa hirraanfachuudhaaf waan akka suura isaa waan akka miiseejii isaa fa'aa ofirraa dileet gochuu qabdu jechuudha maaliif sammuu keessaan haata akka carraa deemtanii osoo bilbila keessa deemtanii achirra yoo geessan bakka namni sun isinii barreessaa ture bakka suura keessa osoo deemtanii akka carraa bilbila keessaniin suura otoo olii gadi bilbila keessan ooftanii suura isaarra gaha buutan haamileen keessan caba jechuudha namoonni akkasii tarii yoo jiraattan saniif iyyuu namoota isinirraa fagaatan wantoota akkasii of biraatii fageessaa isiniin jedha jaalala keessa atti immoo wanti tokkoyyuu wanti miti jechuudha gaafa nama jaalatanii waan tokko irratti iyyuu hundaa'uun gaarii miti jechuun qabeenya irratti beekumsa irratti bifa irratti waan akkana kana irratti hundaa'anii wal jaalachuun dhugaa rabbii kufaatii hamaadha jechuudha saniif iyyuu gaafa nama tokko jaalattan gaafa namni sun immoo isinirraa adda ba'ee nama sana hin hadheessinaa hin ammeessinaa jechuudha yoo dhugaatti wal jaalatu ta'e dhugaatti wal jaaladha gaafa inni isin dhiisee deeme immoo akka carraa ta'e akkuma mucayyoon kun jettu jechuudha yookaan namni gidduu namaa galuu danda'a yookaan immoo namni sun faayidaa isinirraa dhabee deemuu danda'a jechuudha yookaan fakkeenyaaf amma ijoolleen biyya arabaa jirru kuni hiriyaan keenya yookaan immoo jaalalleen keenya biyya keessa yoo jiraate maallaqa ergii gaafa jedhu maallaqa akkasiin rakkadhe akkasitti dhabe gaafa jedhu hin qabu gaafa nuyi jennu sababa barbaaddatee faayidaa waan irraa dhabee fi deemuu danda'a jechuudha gaafa kana waan faayidaa isinirraa barbaacha dhufee fi nama kana normaal of keessaa baasuu qabdu jechuudha maaliif namni kun gaafa isin maallaqa dhowwattan gaafa isin waan inni isinirraa fayyadamu kana gaafa forkaatii dhabdan gaafa itti hidhachuu dadhabdani namni sun isitti jijjiiramaa dhufa jechuudha gaafa kana immoo isin immoo bakka wanti ta'uu qabdu jechuudha daftanii ofirratti dammaquun isinirra jiraadha isiniin jedha wanti hamma kana haasofsiise waa'ee obboleettii keenya Ijjigaayooti jechuudha obboleettiin keenya Ijjigaayoon dhugaa rabbii akka baay'ee miidhamtee akkuma argitan miidiyaarra yeroo gaaffii gaafatamtu sana akka isheen bu'aa turte dhugaa rabbii baay'ee namatti dhaga'ama jechuun nama durumaan jaalala kana keessa ishee galchuun irra hin jirtu erga dhiisee deemuun isaa hin oolle na baay'ee ulfaataadha maaliif haamilee ishee hin caba akkuma amma argitan kana haamilee ishee baay'ee cabee jira jechuudha sababiin isaayyuu tokkoffaashin sababa hojjaan koo gabaabduu ta'eef na jibbe ta'inaan waan kana kanaaf kan jettu keessa isheetti yaaduu dandeessi jechuudha na dhugaa rabbii waan akkanaarraa osoo jalqabumatti dhiyaachuu dhiisee jiraate baay'ee gaariidha ture gargii irraa deeme wanti godhamu hin jiru yoo beeku yoo akka carraa ta'e waaqayyo kan walii isaan godhee jiraate tarii deebi'uu danda'a yoo kanaa achi immoo achumaan hafuu danda'a jechuudha akkuma bilbila cufateeni waaqayyo immoo walitti isaanii deebisu wanti jedhamu tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf mucaan kun osoo jaalata ta'e jalqabumayyuu dhiisee irraan fagaatu ture yeroo garaatti isheen baatu sana irraa hin fagaatu ture ammas immoo ergi isheen deessee mucaan sun ergii jalaa miidhame irraa bilbila cufachuunsa dhugaa rabbii hedduu namatti dhaga'ama waan hundumaaf iyyuu waaqayyoon ishee haa gargaaru namoonni jaalala keessatti hiriyaa keessanii wal dhabdanii jiraattan illee yoo isinii danda'ame amansiisuu yaalaa jechuudha waan irratti wal dhabdan sana furuu dandeessu jechuudha wal mariitiin
yaada irratti wal dhabdan sana irratti mari'attanii furmaata gochuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo dhaamsan isinii qabu gaafa hiriyaa keessa wajjin wal loltanii hin boo'inaa ofin ceephaa'inaa maaliif iyyuu gaafa jaalattan sana gaafa nama jaalattan sana dhugaan nama jaalattaa waan ta'eef iyyuu isinirraa homti tokko yookaan immoo isinii homa itti isin gaafatamtan inni sababa isin dhiisee deemeef sababa isin miidhee fi guyyaa tokko itti gaafatama jechuudha. Isin maaltu fakkeenyaaf maalitti gammaduu qabdu beektu? Dhugaan nama jaalatta yoo ta'e dhugaatti nama jaalachuu keessanitti gammaduu qabdu. Namoonni baay'een sobatti nama jaalataniitu gaafa nama biraa bira deeman immoo waa biraa haasa'u jechuudha. Garuu dhugaan gaafa nama jaalatan dhugaan nama gammachiisa. Namni jaalatan sun illee yoo deemellee baqa ani gaafa nama sana jaalachaa ture dhugaadhaan isa jaalachaa ture waan ta'eef homti tokko iyyuu nan gaddisiisu jettanii ofitti gammadu jechuudha. Kanaaf iyyuuti warroonni abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan wajjin walii galaatii yaada keessan waan gidduu keessanitti rakkoo yoo jiraate nama biraa keessa akka hin galchine isinumti ofii keessanii akka furattan isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni jaalala keessa hiriyyummaatiin jirtan immoo akkasuma isinillee namoota biraa keessumaa jechuudha. Keessuma hiriyyaa shamarraniis haa ta'uu hiriyyaa dhiiraas haa ta'uu jaalallee keessanii wajjin akka hariiroo uumuu hin taasisinaa jechuudha. Sababiin isaa namni karaa ittiin gargar nama diiguu hin beekamu waan ta'eef iyyuu ofiima keessan waan gochuu qabdan wal mari'adhaatii waan irratti walii galuu qabdan isinumti walii galaa malee nama sadaffaa gidduu keessan hin buusinaa isiniin jedha. Isinan jaaladha isinan kabajaa hunduma keessaniyyuu jechuudha. Yoo ni dogoggora qabaadhe komentii jalatti naa kaa'aa sirreeffadha. Waan natti dhaga'ame waan keessa koo jiru jechuun nama tokko irra deddeebi'amee gaafa miidhamu namatti dhaga'ama jechuudha. Mucayyoon kun ammoo irra deddeebiin miidhamaa jirti. Ergi gaafa mucaan sun dhiisee deemee mucaan garaa isheetti hafee kaasee miidhamaa turte hanga hospitaalatti turte miidhamaa turte ammallee dabalataan miidhamaa jirti jechuudha. Rabbiin ishee gargaaru dhugaa rabbii nama gaddisiisti. Waaqayyo ishee gargaaru dhugaa rabbii akka yaada kana keessaa baatuu fi waaqayyo humna ishee haa kennu. Dhugaa rabbii aduu ulfaata. Kana isiniin jedha. Baay'inaa seenatti fakkaata. Dhugaa rabbii daqiiqaa 5 iyyuu waraaban jennee dhugaa baay'ina dhukkubaa ture ganama. Amma garuu viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Akkas isiniin jedha. Yoo dogoggora qabaadhe komentii jalatti naaf kaa'a. Akkasuma immoo yaada keessan waan naasee kanarratti isinittillee waan dhaga'amu naa kaa'a komentii jalatti isiniin jedha. Isinan jaaladha isinan kabaju hunduma keessaniyyuu yoo isinitti tole share like komentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Lafa jirtanitti ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bye bye.